ريمو ويفني لابنو الروالي بيننا كيسنا لو تبايت تقرو مدانا مافقاف فينا ماركتا سريني نمو تبايت هداك أبامي أكنا ميدان الرجل أبامي كان جلوس كيسا جرا سقلي أتم مغلقل كان لبت تنقرو هدات نرى كفلما هدات نرى كفلما يواك أي سقلي إرقي سبكنا راهدا كفليات سقلي إرقي وانتين كسسن نرى كاسيات أكن لبت شوف دلوش آلاتي أفركي إبسي سبكنا تلبت دبيان منافورة دين أبو دبيان بروك سبلا منافورة دين أبو دبيك دبي جراتا لبي ألوتا تكن دبان دف سقلي كيسي دوش أرانا فلاته سقلي كيركي من بيلا فاين بنا جديا دفو ديجرات چيسياتمو سقلي كيركي بوليس هين بنا جديا دفو ديجرات چيسياتمو سقلي كيركي بوليس تيامدو تجدم دفو ديجرات چيسياتمو سقلي أمن دبان دون ألوتا بلورانج أمساو چيتم يوان أيو دبي كيركي نفايسي إركا كيركي لفا نفودي wanti dubbii kee dhiibbatu saba kana gidduu miliqee kan hojjetu hubannaa dhokataanii yaadi fooniif dhiigaa yaadi seexanaatti gibdii tolchaa mini budaa xanqoltuu afurrii abaarsaa maqaa gooftaa yesuusiin kan daakame haa ta'u. Fira isaa kan hin taane amee jedha. Kan daakame haa ta'u. Kan rukutame haa ta'u. Waaqayyo dubbii kana ifaa godhii nutti dubban. سبكيتي دبتشانا يادن سابونس أياني كلا بينا موتا أكبر مكا يسوسين أمين نورا نكاكي سني واقعيو جلوتا أتركو ها؟ ها؟ أتركوا؟ إيه وجلو؟ بايين كيسن إيه جدا؟ أكمل تبين نجا جلو تجون قاسين جرا مني ده أما جلون نقاتي جنا في النفي في عملي جلون نسافر من ناريا جرونيا لوكي ما نبيرا فاجرونيا نجرا منياس لوما كنا جرونيا ها أفايل آمين انت رقمين كم أفايل آمين Pastari tokko tu amantoota isaa walitti qabee kadhata jedhama. Mishigii galee kadhate jedhama guyyaa 14 yaa Waaqayyoo saba koo kana keessaa hoolota koo kana keessaa nama meeqa jireenyatti galaa natti himi daataa isaa baruun barbaada jedhee kadhata mishigii gala. Dhiis maal gootaa jedhe Waaqayyo. Baruun barbaada maal jechuudha baruun barbaada. Waan dhumaan nositu limmoo cidii keessatti arga yeroo kan kanaaf gada isin fayyadu dhiisee baruun barbaada jedhee kun amma torban tokkotti dabalate sila kun afur jijjamata ammas waaqayyo isin fayyadu waan biraana kanan ammas torbatti dabale ji'a tokko ta'e eega nama kiftee sitti mu'e nama 5,000 namiti sabi kee kuma shan keessa namni 25 gala bakkaatti garuu kan sidii bummaa keessa hin jirtu hoosii moo kan nama baruu kan akka dhaalee kanaaf yeroo waa'ee qulqullummaa ka'uu namoonni keessaa obbaasanii jallooti ati argaman heddu jalloonni abbaa manaa kee fa'i haadha manaa kee fa'i obboleessuma kee fa'i abbishaa fa'i abbittii fa'i fagootii fa'i abbini waaqa jalloota gaafa nan waamu gurguraatu yookiin daddaalatti wayii tokko miti
Ulfee horii tokko miti namuma dha bakka akkuma waaqa keessa nudha. Karaa dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoos amaamaayyoo qajeelee irraa kan hafe mukii ta'u iyyuu hin jiru. Sababni isaa Addaam irraa kan dhufe hundinuu cubbuu galmate nama hundumaa ol ga'eera. Isin biyyan turre ni Addaam irraa hin dhufne. Kanaaf cubbuu nama hundumaa ol ga'eera waan ta'eef har'a waan dubbachuu barbaadu jira. Mata dureen koo si kaa walaloo sila wala nama ijoo fakkaata kaa har'a moo aartii maal hojjeta akka hin jenne hin beeku na walaloon isaa kun gabaabaadha garuu harka wal qabdanii walitti himtu. Walitti himtu kaa cubbuu 500 baattee jedhame warra 50 caalteera. Jara deebi'aa cubbuu 500 baattee warra 50 caaltee. Inni tajaajila cubbuu 500 baattee warra 50 caaltee. Maaliif baatti? 50 maali? 500 immoo maali? Amma iyyuu kana meeshaa keessa ilaalaa miti maa? Cubbuu 500 baattee jedhame? Warra 50 caaltee jedhame. Meeqa baatti? Warra kam immoo caalu? Akkamitti? Fakkeenyaaf namni kuntaala 500 baatee nama kuntaala 50 baatu jiyyoo wal dorgomu. Yookiin kiiloo 500 baatee nama kiiloo 50 baatu jiyyoo wal dorgomu. Meeqa caalaa fiiguu qaba? Abbaa 50 baay'ee sakkoodha mitiire garuu akka isheen itti caaltee jira. Akka isheen itti dursitee caaltee jira. Isa kana ilaallaa jechuudha. Mata dureen irraa lakkoofsa jechuudha. Lakkoofsa itti baay'ata. Kuna nama keessaa dubbisee Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 36 kaasee hanga 49tti kan jirudha. Seenaa kana seenaa yeroo an dubbisu garaa kootti dhabu ani baay'ee jaalladhudha. Yeroo darbe roobira na yaadadha bifa kanaan waa dubbadheen ture. Amma garuu waaqayyo bifa addaatiin itti qophaa'ee moo gaafan dubbadhu na eebbisee anaan illee na jijjiiree namas keessaa waaqayyo ittiin fayyisu moo jira. Ameen jettani? Ameen. Egaa har'a yeroodhaa fi qulqulloota saba waaqayyo jechuun nan dhiisa. Yeegsiyaa Qidusaan hin jedhu gaara. Har'a warra ani cubbamaadha, ani dadhabaadha, garuu nan fayyaa nama jedhutti lallabaa waaqayyo har'a sadarkaa dhumaarraa fuudhee nama fayyisee namoonni baay'een afaan qabatan as keessa jira. Ameen. Haleluuyaa. Namoonni baay'een irraa waa'ee keebela akkasii. Ameen. Atam jedhu nama hin dhibu intala baluu ni ilma baluu ni maal akka godhe ngolu ameen. Seenaa nama dubbisa keessatti jedha gaa hunda kanarra deemuun baay'ata waan ta'eef gaaf tokko fariisii tokko yookiin namichi fariisichi tokko afeerraa bareedaa godhatee gaa warri fariisotaa kun horiis qabu sooreyyiidhas gaa waas qabu waan ta'eef afeerraa godhatee Yesuus immoo lafarra deemee tajaajila waan ta'eef tajaajilaa isa ta'e Yesuusii mana isaatti afeere tajaajilaa waan hundurumeera. Mana keenya kottuun muka ladhu kottu harkarra naa kaayii kottu mucaa tokko garaa ciniinti kottu har'a manaa kuma mataa dhukkubaa kottu abbaa manaa akkootti irraa finbulee naa duruma jira jechuudha. Fuudhanii Yesuusii waaman gaafa waaman immoo namichi kuni abbaa qabeenyaanas waan ta'eef afeerraa bareedaa qopheesse iddoo kanatti sangaa kaleen jedhu hoolaa kaleen jedhu daanqoo kaleen jedhu garuu afeerraa bareedaa akka inni qopheesse moo hin ibsaa. Yesuusiin immoo afeere. Amma yeroo inni afeeru oduun dhokatan qabu tajaajilaan saba nama dhufaa Yesuus kan jedhamu dhufa kan jedhu mandara keessaa dubbiin dhagaa. Dubartiin tokko immoo jirti amma waa ishee amma zimiraa dhaggeeffadhaa. Nami kan maqaa irra tuulu, nami kan hin jaallanne, maqaa gaarii kan hin qabne, cubbamtuutti kan lakkaa'amtu, xurooftuutti kan lakkaa'amtu, hawaasa gidduutti istiigmaa ta'e kan taate kan tuffatamte. Lafa qubee kan hin nanne, lafa bunaa kan hin nanne, lafa waamichaa kan hin nanne, lafa marqaa kan hin nanne. Sabarra jirti garuu hundumaa naannessanii waamanii dhalaa waamichaa isheen geenye. Abbaan sooressaa fariisichi nama hundumaa waamee ishee immoo dhiise hin qoode.
Garuu dunno katan qabu bishaanii galti haa ta'u qoraannatti haa ta'u gabaa dhufti haa ta'u Yesuustu safara dhufa kan jedhu dhageesse. Ameen. Safara dhufa Yesuus jechuu dhageesse namoonni maqaa gaarii qabanii fi waan fedhe yoo ta'u ani illee na feeramnesi na naannessanii waamaniiru na qoodaniiru waan fedhe haa ta'u yookaan na baasan gannaa na baasanii haqee mana feerraa kanatti dunuunfadhee hollita waan fedhe haa ta'u jettee murteeffatte. Sammuu namaa keessaa duuteetti safari maqaa gaarii irra kaa'een beeku isheen maqaa hamaa qaba yeroo hundumaa dhuftee dabarraa waa ishee taasisaa. Har'a garuu kanaaf heerame bareedaa akka ta'e maqaa akka namarra keenya keessummaa miidhagaan akka dhufe dhageesse. Waan fedhe ta'uttee dhufte tuma namoonni mana maaddiitti naanna'anii ta'anii akkuma wallittuu xarapheezaa laallachuu dhiifte waan fedhe ta'uttee xarapheezaa warra nama guguddaaf kenname dhiifte lafa laalaa dhufte iddoo miilli Yesuus jiru laallachaa dhufte miilla namaa sifachi qabatte miilla Yesuus jalatti lafa roofte. Abbaa waanichaa sun dhaaree maaltu ishee waane kana darbatattuu mureessaa baate maal kun gaajjituu kan qabne maaltu ishee waane nuti xalayaattiin keessummaa jeequu dhufti maal hojii dhufti achittuu isheen jaalladhu sayyuu guyyaa waamicha qabu dhufti sayyuu namicha qobra teessi maaltu ishee fide kana immoo cubbuun iddoo shabbaatti tulfaataadha. Xarapheezaa ta'uu hin dandeessu hojjechuu hin yaaddofti. Garuu gaafuma dhuftu iddoo laallattu beetti ishee. Miilla Yesuusitti mul'ata. Miilla nama hundumaa keessaa miilla Yesuus. Lafa achii kaanii guddatan. Lafa achii kaanii mataataan. Lafa achii kaanii milkaan. Dhuftee addibattee jirti lafa dhooftee. Imimmaan wala goote mataa ishee dhimma fuutee haa ta'uu jalqabde maalidha kun jedhanii nyaata gidduutti dhaabanii haa ta'u iyyuu malee namni gadi ilaalanii namichi Yesuus jedhamu kun himeerani raajii dhabini inni mul'atan argamini inni maggalattii qabamini inni ishee miilla isaatti bubuutu kunoo cubbamtuudha ofirraan ifatuuyi ofirraa isheen kabaluu yookiin ofirraa isheen ifatuuyi yookiin hin baasu yoo jalaa maali ofitti mutee nuungan waa'ee namicha raajii kana raajiin isaa nama rakkisa waa'ee namicha kana jalmana ni waan beekamu kamee qaburu ishee miilla isaa kan kaatu inni ofirraan darbatu iddoo ofitti qaba murteeffateetti ishee gaafa gungumanii dhiisuu didanii namoonni hundumtuu garaa keessatti kaalkuleeshinii hojjeta. Tokko mallattoo iddoo tokko mallattoo hir'isuu hojjeta callee nyaati nafe baaddiin nafe Yesuus ofirraa deebisuu dida. Yesuus akkas jedhe hojjedhe yaa Phexros gaaffii tokko qaba. Abeet gaafadhu barsiisa. Fariisichi kun isa dhagaa hundi keessa manni kun nagaa. Namicha tokko abbaa qabeenyaati jedhe silaamuma uuma. Maqaan isaa ulfaatu. Amma sabbaa uuma loojikii Yesuus. Barsiisaadha inni. Barsiisaa gaarii maasa jaallu. Kana amma ittanii amma kireet gochuu ni jira. Inni qora achuma dhaabatee uume. Paarabilii kana achuma dhaabatee fanqare. Abbaa qabeenyaa tokko jira. Waan hin jedhu kana immoo deebiitti laattu mennaan quuqummee fayyaa hin jedhi kanan. Abbaa qabeenyaa tokko jira. Gaaf tokko namootaaf qarshii liqeesse. Isa tokkoo fi 500 liqeesse. Isa tokkoof immoo 50 liqeesse. Takka turanii waan baasan dhabanii hundumatti ulfaate. Namni waa irraa kaffalu dhibee akkas jedhamu caawwata jedhu kan waan namni irraa kaffalu dhibee. Ennaan dhufanii galteedhanii dhufanii duudhiinsi jedhanii abbaan qabeenyichaa moo gara laafessaa haa ta'u waa'ee kana kadhattanii lamaan keessaniif waafu jedhe. Amen, amen. Abbaa 50 dhiise, abbaa 500 dhiise. 50 maal na fayyatti xinnoodha kaardii durii 50 yeroo meeqatti haasa'u amma tokko bara kana ta'e. Maalli isa 500 garuu dhiisu
inni umri ol kaana horii dheeraadha jenne walumatti qabee wal duukaa isinii dhiiseera. Gaafannadu abbaan shantamaa badaa galateeffachuu dijjamii looliina madaansaa shantamaa dhiisuu wadaamaadhiiti. Gaafa kana inni abbaan dhibba shanii immoo thank you baay'ee naa dhiifte ani kan siraattu duudhee ishee waggaa dheerattuu kaffalu yoo kan siraa bara sanaan yaadaan beekota yoo dabaliin fidanii cooti abbaan guddaa naa dhiifte dhanii galateeffatu as keessaa meeqa yaa Phexros gaaffii qaba as keessaa warra amma dhiifameef keessaa akkati yaaddutti eenyutu caalaa jaallataa namicha kana jennaan. Yeroo taa'ee aduu abbaan shantamaa badaa mitiituma namarraa fufunaanne ta'uu kaffaluu danda'a. Basiraan dhagees kaffaluu danda'a. Abbaan dhibba shanii garuu hin du'a. Hin miidhamaa. Kanaan isatu baay'ee jaallachuu qaba namicha jennaan dhuguma dubbatteedhe. Beektu hattoota warra naannawaa kee hawaatuu dhaqanedhani dudduruu maantinii kana dhageessu. Ooyiruu namarraa inni tokko loomii hateedhan inni tokko burtukaanee inni tokko buqqee dhugaa kana beektu. Abbaan qabeenyaa akkata fedhetti bade. Abbaan bakkuma hatteetti qabadhu jedhee. Abbaan loomii dura hiriira akka humna keette. Abbaan burtukaanii ta'anii abbaan buqqee ta'anii jedhe. Abbaan loomii abbaan burtukaanis abbaan buqqees biqilsaa waan hattanii jedhe. Abbaan loomii tarakkachuutti qaas ga'ee didaa inimatti qaas ga'ee didaa jaba baasee wanni ta'a. Abbaan burtukaanii immoo dhaabatee duuboa. Maal immoo bosareeti immoo jedhan agayyuu miti jedheen. Abbaan buqqee tamdaadhe boona agayyuu miti. Abbaan buqqee bamboon. Kanaaf jarri kun humna garaa garaati. Liqiin isaanii humna garaa garaati waan ta'eef abbaan qabeenyaa garuu inni kun walumatti dhiisee fi kanaaf abbaan dhibba shaniitu baay'ee jaallata. Karaatti yoo argees teekiyuu waan guddaan irraa buuftaniif gabaa biratti yoo argees waan guddaan irraa buuftaniif yoo iddoo tokkotti argees waanuma guddaan irraa buuftaniif jedhee yeroo hundumaa leellisaa faarfachaa teenkiwachaa akka inni hafu isatu natti dhaga'amaa jedhe. Egaa na dhaga'aa kaa'e amma na keessan gaafan dhufee callumatti na dubbiftanii bishaan miillaa onaan buufneedhe asumaa fuudhee sitti deebiso. Bishaan miillaa naa buuftee ta'e Phexros no Bofariso no addentini no. Kanaafiyyuu isheen garuu bishaaniin imimmaan naa buufte miilla koo sanitti hin deemee dhufe kan haleluuyaa narraa miiccite. Isin mataa keessan hin jaallattu miti isheen immoo rifeensa mataa ishee naafetteen bararsiifanneef akka ispoonjiitti waan ittiin xaragdiif ulfina ishee naadhiifte miilla kommoon dhungatti na dubbisti ani immoo garaa koo dadhabeem kanaafan achuma taa'een haadha dhibba shanii kanaaf kaansilii godheef haleluuyaa. Isatti faradame sana isa ollaan itti muka muru sanani imimmaan isheef garaa ishee jaalladhe irraa daliit godheef irraa haxaa'eef yakka isheen irraa fuudheef liqii jalaan ishee baase. Kanaaf maaltu sin gungumsiisaa jedheen saawwanni immoo akkas jedhe jaalalli guddaan isaa jedhe cubbuu baay'ee isaa dhoksaa jedhe. Jabina dubartii kanaan daddafee sinitti hima inni tokkoffaan jabinni ishee egaa cubbuu dhibba shan baattee warra shantamaa caalteen irraa jabinni dubartii kanaan tokkoffaan saalfattee yookiin sodaattee cubbuudhaan du'uurra ija jabaattee ol seente Yesuusitti. Mandarra waan irra kaa'eera waan meeqanaan jedhaniiru maatiin isaatti ba'an jenne. Saalfattee yookiin sodaattee cubbuun du'uurra ijuma jabaattee Yesuusitti ol seente. Luqaas 7:37 argatu. Kan waan isheen garuu ijuma jabaattee nami maallaan jedhan jenne. Abalu maallaan jedhan jenne. Nami maqaan irra kaa'eera akkamiin godhan jenne. Yeroon keenyaa namoonni yoo dogoggoratti illee uffan nami maallaan jedhaa. Hin sodaatu. Waan kana raafachuu sodaatu. Booddaatti baqachuu sodaatu. Qooda kanaa baqatu. Qooda kanaa seerratti harka laatu. Qooda kanaa kufu.
Yihudaaf Phexros walqixa gooftaa shakkayye walqixa gooftaa ganan jedhama. Sababiin isaa Yihudaan hin gurgure Phexros immoo hin beeku jedhe. Lachuu isaanii hubantuudha beekamaan sila ganama warraa dubbadheera. Garuu garaagarummaan isaanii jedhama dhumarratti murtoo isaan fudhatanidha. Yihudaan baay'een ija isaatti baadhee finyoo fudhatee lagatti ga'e. Phexros immoo waan fedhe haa ta'u gara isaatti hin deebi'ee fuula isaatti kufe. Waaqayyo manuma fuula isaatti kufe qabee kaasa. Ameen. Tokko nama waldaan dhaabate tokko nama ittiin dhaabate. Jara maal keessatti? Dhugaatti. Deebuu barbaada. Waaqayyo har'a fidaa biyyi lafaa seexan cubbuu irratti galmeessa kaffaluu barbaada. Ameen. Salfattee banne. Walitti bu'aa salfattee badii jedhama. Salfattee badii. Seexanni gaafa cubbuu hojjechuu janna nama godha gaafa herrega buusu biyyaa bada. Amanuma isaa. Yihudaadhaan gurgura rakkina qabu soddoma siibita. Jeen kaa godhe gurgura. Maal jedhe? Biddeen duukaatti galeemso. Biddeen bulchinaan duukaanitti. Yeroo biddeen nyaatte irratti kaa'ataa nyaata. Waan duukaanitti beekan. Biddeen afaan kaa duuka karaa bukkee galte. Irraa galtu birrii soddomaa walii akkatti walii galu gootu. Gaafa inni gurguru leenca kooti janna kooti gurguru rakkina qabatu gurguree deebi'ee mandaatti birrii ishee finnaa walii waldaamuun fuudhii deebite naan. Silaa lafa barbaadanii jireenya gurnaaf haaf kaffaluu hin danda'amu. Dhugaatti. Isa lafa barbaadanii fidan isa sabbata kutanii fidan isa jaartee harkaa dhaanii furan asiin fidanii lafaan hojjetanii fi malee. Kanaaf akkasii ishee kana kootti dabalaa kaa'anii warra mana qulqullummaa keessaa eessaa fuuteedhaan jallee dhagaadha. Nama balleessaa qabne tokko gurguree fidee lakkii isa nutti hin fidinedha. Ittiin daballu seena. Attamiin godhee atumti mana dhugaa'edha hiika isa kanarraa. Abbaa gammachiisanaa immoo moojireedha. Inni qalbii beeku waan ta'eef. Moojireen maal hin beekan? Achirraa. Ennaan aarii darbatee gate. Agee ni fudhatti dhugul. Seetanni gaafa nu bajjeesu bodii si mareen naan jedhu. Wayitti yaadna waliin barbaadnee kaffallaan jedhu yommuu fannisoo yommuu gurguroo satu yaada fide. Seetanni yommuu hojii ammunaa si hojjechiisu humna si laata yommuu hojii hojjetu raawwatu kun si baqata. Maalitti walitti gaggabaa? Maalitti wal jaalladha si jedhee? Hinduuti kasa deettee maal abbaa keessa dhagaa'e? Inta walaa yoo ta'u jira beektanii? Indoo naa finyoo wayyaas jira. Qoricha duudhaan gosumas jirti. Yoo kana deemalee na waa ta'u beektee? Seetanni gaafa yakka hojjechiisu janna si gooti gaafa herrega buusu biyyaa batti. Lugaatu akkasii jajjabeessuus taate si fuutee kaati. Qabbanoo kana garaa si fuutee kaati. Haa inni dhiiran ni godha. Tani haa inni dhiiran dibula. Nama maa inni riyaan gara maa inni. Gaafa onnee si laatee leenca si godhee cubbuu si hojjechiisaa jibbatumee haalaatti. Meel ol kaasaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin ilaa nama hafuurri hamaan siree jajjabeessee du'atti ergaa jiru kana humna hamaa kana lallabaaf ergaa hongeelaa kanaan nan biraa kan aameera. Ameen. Mee aameera jedhamee. Aameera. Kanaaf sodaachuun waan fedhe haa ta'u Yesuus tas jira waan ta'eef inni immoo akka waan nama kanarraan kaawwattee dhiibbattee marufti. Jabinni isheen lammaffaan immoo isa warri kaan harka qabanii dubbisan isheen immoo harka isaaniif ta'e miilla isaarratti lafa dhufte. Ana miti kan harka si qabatte. Ana miti kan keetti si dubbi isaanii beekatte. Miilla isaaniirratti hidhattee lafa dhufte. Galoppuufte. Hawwaara miilla isaa filatte. Aaxee gadi buute. Sagalee waaqayyoo immoo garaa jajjabee bullaa'e. Nama gadi buusee hin tuuffatu jedha. Faarfataan Daawit. Daawit immoo ofiisaatii beeka. Gaafa yakka hojjete teessuma mootummaa irraa bu'ee dhaqee daaraa keessa taa'e. Daaraa fuudhee bitti naqee.
Adam gaafa cubbuu hojjete ana miti anta beekanedha. Daawit gaafa yakka hojjete na duballeesse na ajjeesine. Bisharree bamtee uleetti duutume ijoollee. Ona yaabsite gaalee gaafa maal akka goote anaamoo anatti achuu. Warri naannoo gaafa qodaa ishii cabsanii yommuu ulee fudhattee gaalu maayikaa handeebii gara. Gaafa kana garaa bishaan si gooti hiiktee sokkita. Dhaloonni yeroo ammaa kana keessatti yakka hojjetanii akka jajjabaachuu ta'u malee gara buusuun barbaadan. Ram bakawan bawa kayu kerja mufakat, deh kiwan itu bakal. Aisyah kunggaru busa bila sujalan turat kufte. Hari kasakap deh tu temil kasakap deh. Yesus imana magalu busa tidak atulah pakasa. Amin. Berarti buat bikin teman di pulau kufte rame. Kenya dapat ini timula wanita kefanna golfan itu me golfan kefanna harga borsa ke sakade ada bersama harga borsa ke sakade ini. Kali dia aku macam itu timari timur. Raja bawa ke rumah. Amin. Yamu ani dubatu lampe sabolatu ani muachat nak ada ni sekali wakai. Yamu anga dubatu nolata. Kalau sana fayadi teruslah. Kalau anga dubatu nolata. Na innata barajat kamu kurang wanda kestana ke satu ji gurgudda jal kamu barane ji gurgudda jal kamu gafana na fana adu potuna na marra shata tera namun tu dah fega cera wage du pacu cera kainna jadis gafakan cuti kau yor makana mun tu na pesa ka bade yawa ko nagat tharan yor kasai mat Amal kisah kalau ada peta ni saya kepatu kalau ada kepata, omai wal itu pakai curah dan nera, ya awak ayo nukar gari aja. Amin. Nera apa mana kepata? Yang mau lupa nukar asal apa mana? Anin mau candaka. Kalau terkesa kawa ya awak ayo mudi lupa tu nanti kosi apa mana be? Awak ayo mudi lupa tu nanti kosi apa? Jawab saya kepat. Betul, orang itu pada macam saya malu bikin tu mana bukise, hanama bukisa dah, thongkolanya dah, admina apa pun. Bukise tu juga bagi samota. Amin, dia muka. Amin, woi. Elah ini kalau betul mana lupa tu kamu sama. Bikin tu mana mana bukis tu bagi bagi saya you. Aste sela amma balete nam duyo de am simbukisa sinjana wakela amma simbukisa ni amma elena oda sakate ni mai ni sadar sa agena ka mane ha agena ka mane odana ganja garibua atuballe se modedu ha sadar sa Kenapa? Ya kau berkali. Amin. Ia cuma tentang menjadi Yawa kau berkali. Yawa kau berkali. Sini semua berkali. Kau nak dosin nak ada saya buka. Mati mau dijawab. Nah berkali kita gagal ni mungkin. Padahal tu kudu juga, kalau sekali tu kudu ni, mau dibayar betul. Eso zanan fa, gila kau ajni. Thorban nas gila masam je. Juga video tu fokus nak paling gila masam. Kuna nas, ya eso zanan fa, bangko je, gila. Video mana? Jadi dia baru tu, dan kau ada tu bagi dirasa. Bandar, man. Ya, bukan baik. Nabi, Syaraka Abu Nabi Lasa, Nabi Lasa abdi.
akka aadaa Oromootti namni dhiifama si gaafachuudhaaf miila keetti gad jennaan hin dhiifta. Yesoon dhugaa aadaa keenya keessatti lafaa kaanii abbaa baluu naa dhiis jennaan hirma dhiifama. Waan fedhe walloltee kaatee miila isaa qabattee tatanaan miila qabadheen sii kana dhanama. Abbaan balullee si fita miila qabadhee itti siimannaan miila qabnaan socho'u. Dubartiin adeegaa miila qabdi. Naan dhiiftu hin dhuftu. Imimmaan hirmaa cubbuun ishee moo dhibba shan ka warra kaanii shantama. Wanti shantamaan moo ta'u qilini wayyaa isheen garuu dhibba shan yakka ishee beekti humna cubbuu isheeti beekti paaworii cubbuu sanaa beekti akka du'uuf jettu beekti. Kanaaf gadi jetta birraa konkolaachifte gadi jetta taana nama waaqayyo waa sirraa konkolaachisa. Ameen. Seexanni kan inni si sodaatu gaafati Yesuusii gadi jettee akka geeffattudha. Gaafati gadi buute seexana waaqatitti fuudha. Gaafati araaraan miila Yesuus jaallattee gadi jettee miila isaatti gadi buute seexanni biyya nattaa. Maaliif sababiin isaa muummicha ministeeraa taraaramaa jirta. Nama biyya tokkoo miti. Bara baraan isa waaqa lamaa hoogganuu taraaramaa jirta. Kanaaf yeroo dhiqachachuu jalqabdu waaqayyo ayyaana fiduu jalqaba. Ameen. Seexanni immoo nama waaqayyo wajjin itti ilaalame hin baqata. Jabinni ishee sagalanni sadaffaan jabinni ishee mana isheetti afeerri yoo dadhabde iyyuu afeerraa namaa keessa fayyadamte. Torba soddomii jaarratti Luqaas torba soddomii jaarratti Fariisichatu qopheessee fudhatee gale malee isheen hin fudhatee gale. Isheen maali ollaa dhageessee dhufte afeerraa kanaas hin dandeessu humna isaa iyyuu hin qabdu. Dandeettii isaa iyyuu hin qabdu maqaan isaa iyyuu hin jiru hamileen isaa iyyuu hin jiru. Namuma isheen nama. Utuu isheen afeerte misliidii godhu darbe jalaa godhu. Amma garuu isheen waan fedhe ta'u isuma danda'an dhufee nama itti gaate. Isuma dhiiba. Beetuudhaan wani nama waamnetee mana namaa dhaquun nama jibbisiisa. Garuu waamtee ta'an fedhe jedhanii jalatti. Amma isheen waan ragaa mattiin dhuftullee hin qabdu. Ragaa ittiin dhuftu hin qabdu yoo ta'e iyyuu qalbiin itti rannaadhaan kottuun fayyita. Ameen. Kanaaf ofii isheetiin afeerree warruma afeerre keessa dhokattee dhattee ol lixxee. Hin amantuu garuu afeerraan sun guutummaan kan ishee ta'a. Ameen ameen. Dhumarratti garuu kan ishee ta'e. Jabinni ishee inni kan biraan baay'ee kan namatti tolu. Utuu namni waa'ee ishee guungumuu isheen immoo Yesuus biraa fixatte. Gaafa isheen miila isaa qaqqabutti kaatu guungummiin baay'ate. Maayicura bakka maayicura isheen miila isaa qaqqabdu kun kola mana gaafite. Maayicura raajii miti inni arguu maali wajjinaa isaan maali miila isaa yeroo fudhatu maali ofirraan deebisu. Guungumuu isheen Yesuus biraa fixachaa jirti. Gowwaa fakkaadhuuti safarra guungumu ati Yesuus biraa fixa. Dhaloonni hubataan hammam yakkaaf dadhabbii yoo kasasame iyyuu Yesuus biraa fixata. Hoogganaan bara baraa eenyudha? Waan Yesuus tole sii jedhe waan Yesuus si xumure lammata kisiin jiraayi? Oliyyannoo jiraayi? Maanii yeroo hundumaa miidhamta beektaa achiin fixanne achii fixannaa warra isin sodaatinati. Warra biyya lafaan sodaatinati seexanan sodaatinati. Ameen. Waaqayyo wajjin fidhattee boossee kadhattee laphee kee areeffattee fayyiteetta taanaan biyyi lafaa si kasasee hin danda'u. Garuu kana dibaddu biyyi lafaa iddoo sii laatee harka sii deebee waaqayyo wajjin hin fidhanne taanaan ila isa kana duwwaadha. Baay'een namoota waaqa biraan fidhan nama biraan fidhataman. Sirriin isaa garuu nama biraan waaqa biraa fidhachuu. Walitti bu'aa akka kee waaqa biraa fidhadhu malee kan nama harkina qabu godhaadha. Yohaannis 8:11 namni akka hojjete dhagaadhaan waan dhufuuf dubartittii akka irratti qabamte sana fidanii gaafa dhufan waan fedhe haa ta'u Yesuusitti moo geessan waan fedhe haa ta'u Yesuusitti geessan maal kan jedhu seeruma kakuu baatu iyyamaa namni akka kanatti yoo kufe dhagaan dhaamee aduu waan jedhame dhagaa bareedaa bareechee nama dha'uu danda'u qopheeffatan akka hin tannaadhaachaa dhufan sammuu isaanii keessaa maruu dhaabee. Kita dipikul itu dah, betul ni, benar betul. Jangan, semua Yesus berani. Atau tidak, kenapa? Berangkali apakah Yesus juga? Adi orang gila sangat kumu bagan sebenta. Jika siapa kawan ni kawan kayu gargare ragamu suci kawan ni. Kenapa juga? Akka siapa Kenya timur ni orang kasih tiga makam ragare dua, ante ragaku kopi pandai undega.
Hayya maal bakka nuti toleera afaan makiraa dhageenye jenne malee jedhan intala saase biratti dha'uu dhufu. Hayya dhageenyaan qabuudha Yesuus. Formulaa bareedduu fayyadama jira gadi ta'a. Egaa isin keessaa namni akka hin qabne jalqaba harka isaa ol fudhatee dhagaa nama kutu jedhe. Gaafa kana hundumtuu laallaan baababbaan dhagaa hundumtuu laallaan cubbuu gugguuratee deema. Dha'uun humnaan hundadhuma. Dha'uun dhufnaan hundadhuma. Kana irra deebi'aa jira. Dha'uun dhufnaan ilaale. Hundadhuma ilaale. Kanaaf isaa mannaa hundumtuu namni cubbuu hin qabne waan jiruuf dhagaa daddarbatanii karaa kotte nabaas. Karaa Yesuus gadi deemata gaafa dhoof jedhu isaa biyyee duwwaa jira. Meeree dhagaa namaa jedhe meeree walitti dha'uu dhufanii injiranii isaanoo tokkoyyuu namni. Egaa waan sitti mu'aleen ani sitti faradu garuu lammata ittiin deebiin. Egaa qulfii ishee dhumaa ishee kamidha? Lammata ittiin irraa kun ergaadha nama simbiraatti bu'aa isa kana baatee taadha. Lammata ittiin deebiin. Lagu namarra bu'ee qaba. Kanaaf isa duwwaa miti inni shanaffaa. Shittoo isa gaafa heerumtu yookiin gaafa gaa'ila godhattu abbaa warraa isheef qusattee keessu bobaa jalatti dhoffattee jirti isheen. Erga piroosesiin kun hundumtuu dhumee miilla Yesuus irratti dhimmaa ishee dhangalaaftee rifeensa mataa ishee irra dhooftee booda akka warra aadaa Israa'elitti jedha. Shamarran Israa'el tokko waggaa 7 gaafa taatu dhaggeeffadha. Waggaa 7 gaafa taatu biqiltuu naardoos irraa kan hojjetamu shittoo baay'ee urgaa'utu jira biyya sana. Shittoo kana waggaa 7 gaafa taatu waan qabdu hundumaa gurgurtee fira ishee kadhattee qodaa urgooftuu naardoos jedhamu kanatti walitti qabachuu hamma gaafa waggaa 15 taatutti kaawwachuun aadaa ijoollee shamarree Israa'elidha. Iyyeetti dhumaataatuyyuu jedha. Iyyeetti dhumaataatuyyuu gaafa gaa'ela isheetiif shittoo naardoos durbee Israa'el manaa dhabuu dandeessu. Kun aadaadha. Kun aadaadha. Namni kana hin qabne hin jiru. Isheenis akkuma nama tokkootti shittoo naardoos kana hammuma hin qabne keessaa rakkattee argattee fudhattee guyyaa gaa'ela isheetii seerri warra Israa'el abbaan manaa ishees kan eeguudha. Hawaasi isin eega. Firatu waamamaa, biyyatu waamamaa, alaamana guutaa gaafa dhufanii ol lixanii jalqaba simattuu shittoo kana saalonii irratti yookiin kutaa miidhaginaa ishee keessatti yookiin lafa kutaa diinqa mushurraatti yeroo ol lixuuf jedhan sana cabsiti. Gaafa kana guutummaan mana keessaa naardoos urgooftuu gaarii kanaan guutama. Yeroo kana intala baruun heerumtee jedhama. Abbaan manaa ishees baay'ee gammada. Kana waan fedhe haa ta'uu jette Yesuus inni har'a safara dhufe kun inni cubbuu qabna jibbine kun inni yommuu miila isaa tuttuqu namni narraa ariinaatti jedha jaallate kun kanaaf hin caalu waan ta'eef hin barsiifadhu jettee lafa dhoksitee bobaa jalaa baaftee ija namoota hundumaa duratti mana keessummichaatti mana namaa keessatti isa gaafa abbaa warraa isheef keessee sana goote gaafa cabsitu guutummaan mana sana urgaa'e mana fariisichaayyuu mana fariisichaa geeddartee. Haleluuyaa. Tuffatamtuutu mana geettare. Gaafa isheen mana guutummaa urgeessitu Yesuus ittumaa jaallate. Namoonni garuu gungumuu jalqaban jechuudha. Kun 300 ol bitaa jedhan ija faayinaansiitiin itti dhufan. Ija faayinaansiitti yoo deemee kun 300 ol yaa'uun
Ini tokko immoo ija deeggarsa hawaasummaan itti dhufe. Hawaasummaatti guyyoo nama deeggeera kun immoo hiyyeessa safara kanaa hunda nyaachisee bushamu. Maal jechuudha kunneen? Yesuus immoo irra dhufee dubbateef. Laameene isheen abbaa warraa ishee caalaa abbaa warraa safara baraa. Ameen. Ol kaasaa abbaa warraa safara baraa. Isaan arfattee galtaan sodaatine. Ameen. Isa biraa fi xannaan rakkinni jiru sodaatine. Isa anaaf of kennite booda sana farra caalaa sawaa qarraa borbaldaan kiristaana kan itti heerumtu. Dhugaatti Phaawulos warra Qorontosiin yaa warra Qorontos isin kadhimaa Yesuusi ani immoo akka abbaan talantan babbareecheen dargaggeessichatti isin heerumsiifadha jedheen isin abdadhaa jedha. Yoo dargaggeessi Yesuus sargiin eessatti ta'a? Qilleensa irratti ta'a. Dhaggeeffadhaa. Dargaggeessichi dhufa. Waliin akka tasaa baattanii jirtan jajjabaadhaa sargiin waaqarratti gaggeeffama. Warra Qorontos duubaatti heerumamtu hunda keenyatti heeruma. Naqa tabaannee jirra. Haleluuyaa. Naqa surgooftuu gaariin isaaf kennama. Yes. Isatti isin heerumsiifadha. Abbaan manaa isa dhugaan isadha. Isa naan caalu jette. Yesuuta yoo ta'e isin mo'ee boolisin agartuu dhiisaa yeroo kan biraa deeggeraa kanaan hin rakkisinaati jedhee irraa falme. Kanaan utuu warri inni ja'affaan utuu warri 50 ta'anii cubbuu 500 kaatee hunda isaanii dursifadha. Sila kanaafanii cubbuu 500 baattee warra 50 caalte. Isa warri sun amma 5 qabanii gaafa jedha isaaniitti 50 kaakan isaanii waan Yesuus silatti dubbate mana geeffadhaa. Abbaan qabeenyichaa warra 50 dhiiseera, isa abbaan 500 dhiiseera. Garuu warri 50 badaan jaallatanii jedhe. Har'as warri quuqama Yesuus qaban danda'anii ta'an isaatu ka'ee biyya. Ameen. Har'as warri Yesuus waan 500 dhiiseef rakkina 500 irraa hiike. Gidiraa 500 egaa cubbuun waamini xaaxaa 500 warri miicamtanii baatan. Warri sineeffamtanii baatan waan gooftaan keessaa nu baasan 500 hin jaalu. Hin jaalu namni namas biraate hin jaalu. Mushrikkee fakkaatee ta'e miti akka nama waaqarraa bu'e. Bakka rakkinuma iyyuu beeknu nuni baankonti itti hojjetaa sooba. Dhibbi shawwan irraa hiikame danda'anii hin taa'anii miila isaatti dhufu isaaf hojjetu. Walumaa xinnoo maaliif badaa baadhaa godhe warra nama badaa dhimma isaa giddiin kiristaana gochaa ol dhagaa isaanii. Jilbeeffattu inni jilbeeffadha wayi maqaa Yesuusii. Dirqamuma kiristaanessaa olla. Kiristaanessaa oolla walitti qabne. Maaliif kadhattu? Berarti buat kita mang Kristen tahu kamu sih galera apa sih benar? Kalau orang ini pada ni benar ni dia pada kan ada orang ui itu apa yang jalan teh? Anu kupong ni saya aku sih tinggal itu. Bagian aku tu jadi gambar dah ni meh, jelas segera. Bukan segera ni kau boleh jadi. Tidak. Adi mo tidak balte cip. Terus mo, terus mo berarti. Baru lagi kiasan ni adi mana je beban cuti jalan ingkar atau apa mana mo je beban ingkar. Mari kata kita tu ini beban ingkar atau amin itu. Lama dapat sisa dapat amin. Lama dapat sisa dapat amin. Amin dapat ujut. Warna ni mo cimara gabal ciabe. Berterasi jadi. Lalu kalau kita ingin kita mana, boleh duduk dalam tiga lagi. Jadi apa dia? Yesus yang jadi apa? Nama kakek jadi apa tu diurangkan dua tu untuk nembak. Nama kakek kada tu pasti itu kofatu sih. Kalau kada kemana kada kan isi belu dua. Ni ada kada tu anak kan. Koi college satu barang ni lu. Mana kada baru sangat nak kira hotel lekat tolo cicir. Mani baru usaha kan naik rakin.
Namni si caalaa bareechanii miidhasa kadhatu hin jiru. Garuu hin kadhanne maazarii faasii gowwoomsa faazarii fajala dhokattee jira. Intiniin fixeenaa bitaa maallee intinii godhata. Yoo jaarsa jiraate immoo maali? Style. Isaanis si balleessanii waan beekte mucaaleen gaddaatee beektu. Mucaaleen baay'ee akka beektu. Hojjaa masheedhaan bini amma miittaa dhugaa miittaa dhugaa jedhanii si gowwoomsu sana moraalii kibiree rakkatu oollallee kuma gibbiraa kokootiin abbittee dhugaa abbittee Nanti bareeda kan dhuguma seeni. Odaa eeggan mana keessatti. Udaanoo si jajjabeetu bitti baay'ee. Ammaarree yoo dhaggeeffa. Saayii bolootii waan nu bichaadha. Dhiisaa jira. Guddaa dha harka mana nu gara si gaafisa. Si gowwoomsu. Kadhatee hamsaa. Warri baay'een dhiifameef ofii isaanii jilbeeffa. Ofii isaanii kufu. Achuma ta'etti jedhee Yesuus. Angaruu mana kee dhufee isheen erga silaa miilla koo dhungatte gadi jettee rifeensa mataa baay'ee baay'ee bodeettonni amma arguutti rifeensa mataa isaanii kana akka waaqa cimaa tokkotti waan ilaalan natti fakkaata. Faarfannaa man baasanii malee. Bokkaan xinnoon dirti fedha mataa. Keessuma jangalichaa ollee galcha. Beestanii bituu fi maali atauka isheen gaawee matichuma fuutee miilla Yesuus mataa koo caalu miilli Yesuus mataa koo liidha malee kana naan caalu yeroo isheen goraasaa bakka goote gadi jettee fi gara Yesuus irraa fudhattu ati gadi jettee gooftaaf itti fudhattu ati utuu ollaa sitti faradu nama taata. Utuu abbaa faatii waa si jedhanii nama taata. Haleluuyaa. Gadi jettee garaa gooftaa kee irraa fudhattu. Gadi jettee isaa wajjin araaramtu. Gadi jettee isaa wajjin fixattu yeroo sana qabaanuu si hin danda'u. Sirrii waan miti. Iddoo kanatti Yesuus immoo maal godhe gaa? Ga'een Yesuus iddoo kanatti hojjetee dafee isinitti hima. Yesuus maal godhe iddoo kanatti? Ga'een isaa maalidha? Yeroo isheen amma kana gootu maal godhe? Inni tokkoffaa hafeerraa nyaataa dhiise hafeerraa laphee dhaale. Namichi maal hafeera? Nyaata hafeera. Isheenoo laphee ishee asirratti Kiristoos. Yesuus immoo laphee namaa laala. Sirema sirema. Laphee namaa dubbisa. Amma sammaayyuu laphee raafamee kadhachaa ilaalan. Afeerraa manatti waamaniitu jiru. Laphee laanneef maal qopheessanii nyaata. Yesuusin kan tolu nyaanyaa miti laphee. Laphee laalan. Kanaaf amma yoo tokko tokko raajii itti qoluu fedhanii faata kadhakkaa maalitti dubbata sirrii kutaa ilaala waaqayyo hin dhawulaa jedhanii faayidu. Qoyma kana dhaaba kaadha qoyma jiru kennu moo ilaalu ameen bira geera maalitti jedhan beekamoo guddicha moo hin alaala. Ilaa mucaa koo qalbii jijjiirrachuu kenna argee ilaa sin eebbisa barbara si dura ragaa baranii raajiin dabara sana namaan galu. Cubbuu isaatti walii galaa namni laphee isaa yeroo inni itti boo'ee arganii gooftaa biraa fixataa. Jarri nyaata afeeran isheen laphee dhugaa afeerte. Kanaaf nyaata dhiisee lapheetti godhe. Hara laphee keetii hin afeertaa Yesuus. Jarri waamuu beeku malee laphee kennuu hin beekan. Jira namoonni tokko tokko taa'eltoota waammatanii badaammoo miti alafuma isaanii durii jiru ollaa qaamnoo rakkatee fa'aa jireenyi itti ulfaatee fa'aatu saganticha dhaga'ee dhufu. Badaayyuu dafaranii
sofarantani bukke banga ditau di hona boda gamani gama kana ga erga warna mana abdu fesila ni reta jajila ga sami du fe ila enani mo lubbu ila goda sana de ko me ela wa kayo kasi jadu gama ne chutte ko mani sani wamne ishe wamne wa mu mi du pindape yesusi wa mani undi timfayadamne walitti bu'a afaanii waa miti lapheedhaan afeereedha. Afaanii waa miti lapheedhaan afeere. Kanaaf afeerraa nyaataa dhiisee afeerraa laphee isheetti ilaale. Laphee isheetti walii gale. Ni lammaffaan immoo maal godhee? Keessummaa nama guddaa ta'e afeerame dhumarratti garuu keessummaa nama tuffatamtuu kanaa ta'e gale. Kun dinqii. Keessummaa nama guddaa tokko ta'e waamame yeroos. Achi gee dubbiin jijjiiran maatu jijjiir inni maatu jijjiir sagalee waaqayyoo keessaa maalidha waaqayyoo waan sadi danda'e ilaaluu danda'udha inni tokko inni maal jedha inni lammaffaan dhiiga dhangala'uudha inni sadaffaan immoo gaafa warra abbaa faana hin qabne bu'uu hin dandeenye ilaala miidhama abbaa faana warra hin qabne warra dhorfaan sii ta'an warra abbaa faana hin qabne gaafa isaan namni gadi isaan qabu danda'e ta'a waaqayyo abidda baatee dhufa malee haleluuyaa lammaffaan immoo gaafa namni bu'uu danda'e ta'a hin dhufa malee kan biraan gaafa dhiigi dhangala'uu danda'e ta'uu kaa'amale kayyaa waaqayyooti. Kanaaf inni immoo maal ilaala jechuudha? Keessummummaa isa guddaadhaaf utuu hin ta'in deebi'ee keessummaa nama tuffatamtuu sanaa ta'e. Kana irratti akkasittiin jedhe yakki keessi dhiifameera cubbuun keessi dhiifameera gaafa jechuutti ka'u aaruutti ka'an har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin warra hin eegamne keessaa kaatee warra eegame dura baata. Ameen. Harka walqaasaa. Warra hin eegamne, safara hin eegamne, safara maqaan sirra ta'u, safara ikoonomiin gasii qabee kaatee warra silaa jiru jedhaman dura situ yaadatama. Ameen. Namni kun cubbuu warra 500 keessatti ramadamte akka gooftaa Yesuus fakkeenyaan dubbatetti cubbuu ishee baay'ee. Garuu jedhe jaalala guddaa sanaan cubbuu baay'ee kana dhoksite. Jaallattu Yesuusin. Baay'ee jaallachuu isheetiin isa abbaa warraa ishee keessu urgooftu dibataa dhangalaafte jaalala guddaa kanaan cubbuu isa baay'ee sana isa 500 sana balleessite. Mana amanuu harka isaa olaa kaasa. Har'a galgala balballi garaa kee baay'ee raafamuu irraa kan ka'e utuu cubbuu humnaa olii sirra jiru jaalalaaf laphee raafamaati qabaattuun sirraa ka'eera. Ameen. Ameen ameen. Kanaaf namni kun akkasittiin keessummaa ishee godhatte haa keessummaa nama keessummaa ishee godhatte laphee keetiin har'a Yesuus keessummichi gara kennuuf. Ameen. Namantu kana yoo baay'ee sun har'a keessummeessee gara maqaa Kiristoos Yesuusin nama mandarri safarri yaadne keessummaa akka malee tokko irra duukaa gara. Hallelujah. Amen. Nama bidda irratti eegu, nama du'a irratti eegu, nama babaddiitti eegu, waaqayyo immoo keessummaa ta'ee fi anoo laphee kee jaalladheera jedhee imimmaan nama sanaa taa'ee gadda nama sanaa irraa fuudhee jireenyaan lafaa kaasuu dhufeera. Baay'ee lama jiru kanaan namni amma sammaa garaa isaa laphee isaa gaddaratee fayyuu jira. Ergaan immoo kan nama hunda kanaa ta'uu dhiisuu danda'a. Nama dhugumaan fayyaan jedhu 500 irraa kaatee warra 50 caalteen fayyita. Maatiyoos gara 18 kana gaafa dubbistanii ilmaan lamatu jiru jedha. Abbaan qabeenyaa abbaan isaanii tokko immoo dhufee ijoollee ergaan isin argadhaa dhaaba wayinii keessa hojjettu leetu sangafaa waamee abalu kottu dhaaba wayinii koo keessa dhaqee haramaa miidhagee hojii hojjedhu beeku innaan tole kana abba naga amma maan naga dhuga amma ndeema amma samaa kana jedhe garuu achuma taa'e isa taanu immoo ilma koo beekni beeki dhaaba
hojjedhu bebeenne kee hojjedhu haramaa keessa jirus baasite kenna. Naqu jedhee takka ture immoo wuyi mana abbaa godhu eessana nan naqaa waan annumaaf jedhe waan nan naqaa jedhee sokkee achi booddee gaaffii kana yesuumatu uume kanas naan jarreen kana lamaanuu keessaa eeyu kan jaalala abbaa isaanii raawwate isa kami bareedna ka seedheedha inni maaliif ta'e abaan matta Yunu wala haleluya Yesus ko men ka wish haleluya dibilang mana Yesus ko wala gani mo aman inaman barbar fulan ko fashion be kakadra mo ko na mo sama Israel ka bon nakada December malan amu sambutika isatu de first Achi bote katigere udusini asgangalatani be ena warri mana dugati warri mana suusi ufdes ndona ko baba de jula ta walitti wane akanu tunguya ni ana masi baratin Tuas dini gredilan sahi gredilan yawa tu garga amin Ini saya dapat rumah, wahai surgode, ishep jedet, kuda finance, kuda protokol itu kami. Amin. Kuda finance, kuda protokol itu nak kan depan kuda protokol. Atau itu raja ada itu mufta, yang kene katu macuna kawajan kabrodi. No, sheber. Kuda finance mau kurang mali orang ni kena berijar beridan, feni pasadi menangani bidan, ya muafak. I think much if you calculate the local you die what is a talk of no Kuda finances is a Kuda protocol is a and which are confirmed. Amen. Taramaka Susi Warna Fago the River of Fago. Amen. Inka Munjin in Kata. Amen. Himba Munjin in Bambata. Amen. Iga Machaku Ventainga, Machaku Venanga, Lugawa. Lugawa gayu nanggal mana kita nanggal amma nanggal lugawa gayu macam nimma tuge mana tiga luf gay gaba mille to kokudu lama du bati demis amma si to kokudu lama demis ay mo mana kay wala re du jarin dia mo to kokudu lama buta, lama buta. Itu baru tujuan dia mawante mali berada. Bukan nanti kasih dia mega. Macam tu mau tu mama kaya tinggal tena, mana sih tu tinggal. Macam itu macam bentai ni. Macam bentai. Ini kalau kau jumpa jadi aku baca, ani aku nangka aku apa? Malah tinggal dia biar. Ini aku ini gitu. Dapat. Siapa kayak mama tidur ke boleh kisah kerja itu masih berada. Kerana itu. Tapi aja be kalau lo boleh ni. Siapa ni baju, kubadari simpai dia kan cuma mereka gato ko izen gua di tiga. Itu baru kuma cahaya nasi dan kabin number kira isi sampai. Ijrah baru nanti orang baru baru na. Nobody when you got here. I checked the case out. Is enough for the other. You came out and do a better. Last time, I seen it. You know, the Lakabis in Monaco, Jutani, and not in it. I just did it. But I am using by. You think I am using the ambassador. And the more got it, take answer. Masih guys, Yesus tu sebab orang sebab saya. Kuali, kampas leu. Yesus.
Machayo dari ke ni betu kan. Machayo dari ke mana yang kare. Baik nama kita kerana ada di mana tiba dua dah. Alimuan orang ini dia nak ke mana kan? Jadi kita macam tu kan. Macam tu kan tiada ni orang gila bahagia. Korintus kisah tu bisa. Korintus kisah ada mas. Korintus kisah ada di sini. Alu macam ni. Ada macam kan Korintus lama. Dua ada you. Dua sama ada you ada kan? Kita jadi kalau kita jadi. Namun dengan orang tidak mani, isyadu dia ada dan nanti akawan dia dia juga. Dia baru kasih toko itu. Kaya macam dia sama kaya susi. Amin. Kalau kita berakar di suara ini, kaya anggaran ini. Nama kubar baru segala negara. Wan ibashan rafu dia kata. Amin. Warashan tamalusi. Amin. 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 Dua negara tiga macam. Cak. Awan negara. Hargol kasa. Wan shantama bilang dia kan tu Jalan Kristus si kabura kanke. Inno gadi si jedera. Utuma kansera kamu arai bata. Amen. Ibashanan usayu si di seranya caira. Amen. Haleluya. Amen. Abashan tamama janggala tiap fatu. Adiwan ibashan tu serra kaya dan jentai. Amen. Wai mati serra kaya sana benta. Wan serra kaya sana benta. Wan mayu serra kaya no komo beta. Haleluya. Amen. Ofin pusatin la peche ng galasi. Wan impression sirrahi ke.